Ashamaa akkam jirtan hordoftootaaf kabajamtoota maatii Almaas Salaalee 32 jalatti kan argamtan biyya keessaa fi biyya alaa kan jirtan nageenyi fi araarri Waaqayyoo iddoof lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jechuuti barbaada. Hordoftoota Almaas Salaalee jalatti kan argamtan hundumti keessanuu akkam jirtan fayyaa keessaniidha. Ana bira nagaadha isin birallee nagaa akka ta'us Waaqayyoo irraa abdiin qaba jechuuti barbaada. Guyyoota muraasaaf walirraa banneetii jirra akka fedhaa fi eeyyamaa Waaqayyoo waliin har'a walitti deebineetii jirra kan waliin turtii taasisnu ta'a. Laayikii sheerii maamila koo ta'us hin dagatinaa isiniin jechuuti barbaada. Qophiin kun yoo isinitti tolee laayikii gochuun dagatinaa akkasumas immoo qeeqa yoo qabaattan saanduqa koomentii jalatti nuuf barreessaa bakka barumsa qabus akka irraa barattani. Qophiin keenya guyyaa har'aa hasoosamaadha. Mata dureen hasoosama kooti waa'ee hafuuratiin kan wal qabatudha. Mata dureen isaa amantaan tokko, cuubban tokko, Waaqayyoo tokko, Abbaa waan hundumaa tokkichaadha. Kanas kan argannu Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 6 irratti kan argannudha. Hasoosama kana gidduutti kan raawwatu badhaatuu fi siifan gidduutti. Badhaatuu fi siifan amantii isaaniitti irratti nama akkamiiti? Badhaatuun baay'ee mana amantaa deemuu ni jaalatti. Siifan garuu mana amantaa hin beektu. Guyyaa tokko badhaatuun alatti siifan agartee kootu mana amantaa dhaqna jetteen. Siifanis tole jettee waliin kaatee dhaqxe. Siifan baay'ee gammadde mana amantaa dhaqxee dhufte. Haadhi ishee immoo hoggaa isheen naxalaa uffattee achii dhuftu baay'ee gaddite. Haadhi ishee kan bultu qaallutti waan ta'eedhaaf. Siifanis harmee ishee ilaaltee harmee isheetiin maal taate kan si aarsu jetteen. Isheenis immoo harmeen ishee maal gochaa badhaatu waliin achi dhaqxe jetteen. Siifanis keessi ishee baay'ee gaddee harmee koo har'as hin jijjiiramne maal goota ati mana qaalluu bakka dhugaa asi waan ta'eef mana amantaa hin deemtu jetteen. Haadhi ishees maaltu jira achi mukatti amanuu dhaqxamoo jetteen. Siifan garuu lakkii harmee koo akkasi hin jedhin nuti kan nu uume Waaqayyoodha malee qaalluu miti. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 20 irratti inni hundaa ergamootaaf raajota irraa ijaaramtan jedhe. Harmee koo maaf akkas jetteen? Harmeen ishee jammarte immoo afaan keenarraa qabadhu akka afaan keenarraa qabattu ka'ee tanan mana qaalluu san dhaqee ofirraa zimsi jechisiisa malee ati waan narraa zim jettu hin qabdu jettee kaatee harmeen ishee sun mana qaalluu dhaqxe. Mana qaalluu dhaqxee yaa gooftaa koo siif galanni haaf ta'u. Kanan dhufee intala tiyya takka dhadhabe mana amantaati jetti achuma kaatti. Akka isheen achi hin dhaqne barbaada. Kanaaf maal gochuu qaba akka isheen achi hin dhaqne jettee gaafatte. Warri qaalluu sunis qoricha kana midhaan waliin nyaachisi isa booda isheenuu achi hin dhaqxu jedhaniin. Haadhi siifanis tole gooftaa koo galanni siif haa ta'u jettee kaatee galte. Intalli ishee immoo manatti galtee mee kottu buna naa danfisimee mataa tokko na dhukkubaa jetteen. Siifanis eessa ooltee dhuftee haga gizee kanaatitti amma sa'aatii meeqa agarteetta jetteen. Harmeen isheetis
Naga'uma fira bira dhaqee tanan achitti natti galgalaa'e kanattan ture ilmoo koo jetteen. Siifanis itti deebistee erga fira bira dhaqxee dhuftee achii buna hin dhugneere akkamitti amma buna na gaafatta jetteen. Harmeen isheetis haasaa dhiisitoo kanas siin jedhe koottu naaf godhimee jetteen. Isheenis tole harmee koo siifan daffisa jettee siifan kaatee buna san daffisuu dhaqxe. Erga buna san daffisteetii booddee qursii bunaa dhiyeessuudhaaf jettee harmeen ishee ilmoo koo qursii bunaa hin dhiyeessin anatu dhiyeessa jetteen. Siifan immoo haalli harmee kun naaf hin galle. Na dhukkuba jetteetu ammayyuu dhufteetu ciiste ammayyuu immoo qursii bunaa hin dhiyeessin naan jette. Maali garuu maaltu jira jettee shakkite. Kaatee siifuun tole harmee koo dhiyeessi rakkoo hin qabu jetteen. Harmeen isheetis kaatee midhaan qursii san dhiyeessitee maddii karaa tokkicha qoricha san itti gootee maddii karaa tokkicha ofiif dhiiste. Erga dhiyeessitee booddee bakka san cabsitee kenniteef. Siifanis keessi ishee baay'ee rabbashameetii jira. Baay'ee keessi isheetis jeeqameetii jira. Kanaafiyyuu yaa Waaqayyoo haalli harmee koo kun homaa natti hin tolle. Waliifis galuus hin dandeenye. Kanaafiyyuu namni balleessaa hin qabne sodaa malees hin deddeebi'a. Akkuma jettee dubbatte ana ilma kee cubbamaas na yaadadhu jetteetii midhaan san bakka san cabsitee yeroo kennitutti irraa fudhatteet ammas shakkiidha waan guutamteef macaafa fakkeenyaa boqonnaa 10:9 irratti jechati dubbatte sun anas ilma kee na yaadadhu jechuudhaan midhaan san adoo hin nyaatinis aduma shakkituu midhaan sun harkaa lafatti bu'e. Yeroo lafatti buutti midhaan san kaasee deebitee nyaachutti midhaan sun biyyeedhaan makameetii jira. Asoosama kanarraa maal irraa hubanna? Bakka barumsaas akka irraa barattan bakka dogongoraas saanduqa komentii jalatti akka nu beeksistan. Kan Waaqayyo qajeelche eenyu dabsuutii hin danda'u. Kan Waaqayyo dabses eenyu qajeelchuutuu hin danda'u. Waan kamiiyyuu wanti Waaqayyoon keessa jiru badeetis hin badu. Kanaaf haga qophii biraatiin walitti deebinuttis nageenyiif araarri Waaqayyoo iddoof lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Irra deebuudhaan ammallee laayikii, sheerii akkasumallee komentii akkana jajjabeessitan dhaamsa kootidha. Haga qophii biraa walitti deebinuttis turtii gaarii.